Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo Tech Tutorial. Alhamdulillah ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaaraa bakka jirtan maras nagahu. Daawwattoota kiyya baga gammannee baga gammaddan afaan Oromoo amma dhibbaan dhibbatti sirriitti googilii keessa galee dalagaa isaa eegalee jira jechuudha. Amma booda jechuudha afaan barbaadan barreessuu ni dandeessanii akkasuma afaan barbaadan afaanuma biyyannillee afaanuma fedhee haa ta'uuti dubbisuu ni dandeessanii jechuudha. Amma booda waan hundi salphaa ta'e jira jechuudha. Waan baay'ee tokko nama gammachiisu jechuudha. Waan yeroo baay'eedhaaf yeroo dheeraadhaaf itti lafaa turredha. Amma garuu alhamdulillah booda afaan barbaadanillee dubbisuu dandeessanii afaan barbaadanillee abbaa barbaadaniif afaan inni barbaaduun barreessuu dandeessanii jechuudha. Egaa amma sirriitti amma googilii keessa galee dalagaa eegalee jira jechuudha. Haala itti fayyadama isaadhaa haala afaan barbaadanis dubbisuu dandeessan akkasuma haala afaan barbaadan barreessuu dandeessan isinitti agarsiisama. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa ta'an baga nagaan nuuf ta'e chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all ka jettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayya daawwattoota kiyya afaan barbaadan tokko dubbisuudhaaf akkasuma afaan barbaadan tokko barreessuudhaaf jechuudha. Aappii Google Translate kan isin barbaachisa jechuudha. Aappii kana sirriitti amma itti fayyadamuu qabna jechuudha. Afaan keenya waan Google irra galee jiruuf jechuudha. Hundi keenya bilbila keenya irratti gabbuufannee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Afaan keenya amma Google irra galee dalagaa eegalee waan jiruuf aappiin kun hedduu tokko nu barbaachisa jechuudha. Liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawunloodii godhatan description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Qastii kana kilik gootaniiti liinkii asii argattu liinkii irratti kilik ni gootu. Hayya daawwattoota kiyya yeroo liinkii irratti kilik gootan haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fida asirra suuta gaddeemtaniituma jechuudha. Asirra suuta gaddeemtu aappii daawunloodii godhachuudhaaf jechuudha. Asirratti kanoo daawunlood kan jennu jira. Daawunlood irra kilik gootu alaatu pilaastorii irra isin fida. Aappiin kun kana jechuudha Google Translate kan inni buufatu jechuudha. Aappiin kun hedduu tokko nu barbaachisa jechuudha amma. Yeroo buufatan jechuudha. Ofirratti kilik gootanii haala kanaan galtanii akkuma asirratti argaa jirtan asirratti kanoo afaan Arabaa fi Ingiliffa kaa'ee jira jechuudha. Amma afaan Oromoodhaa kana keessa jira jechuudha. Rakkoon qabuuf salphumatti afaan Oromoo argachuu dandeenya. Amma yeroo arganne hoo haalli itti fayyadama isaadha akkam jettanii yoo na gaafattan amma gabaabumatti jechuudha wanti gochuu qabdan harka bitaa kanarratti jechuudha. Harka bitaa kanarratti bakka Ingiliff jiru kanarratti kilik gootaniiti afaan Oromoo barbaadan kun afaan Oromoo kun afaan Oromoo kan jiru kilik gootu. Okay, yeroo haala kanaan kilik gootan. Hayya daawwattoota kiyya isa harka bitaadhaa kanaa yeroo Oromoo irra geeffatan jechuudha. Oromoo yeroo kaa'atan booda afaan Oromootiin jecha barbaadan barreessitan jechuudha afaan obiyettaniini. Achi booda kan harka mirgaa kana jechuudha bakka amma Arabik jiru kana gam afaan afaan hiikuu barbaadan irra kaayyatan. Fakkeenyaaf afaan Oromoodhaa gara afaan Arabiffaadhaa hiikuu barbaadan Arabummaa irra dhiiftan. Yoo afaan Oromoodhaa gara afaan Ingiliffaatti jecha afaan Oromootiin barreessan san gara afaan Ingiliffaatti akka isiniif hiiku yookiin gara afaan Arabiffaatti akka isiniif hiikuu barbaadan as keessa deemtaniiti filattan jechuudha. Filannoon keessan jechuudha gara afaan hiikkachuu barbaadan san irra kaayyatan jechuudha. Afaan fedhee waa ta'u jechuudha afaan as keessa jiru hunda jechuudha isin galee. Amma fakkeenyaaf anamma Ingiliffummaa irraa kaa'u yeroo haala kanaan Ingiliffa irra kaa'e jechaan ani afaan Oromootiin asitti barreesse fakkeenyaaf barreessee itti agarsiisu. Jechaan afaan Oromootiin asitti barreesse jechuudha baga gammaddan jee barreessu. Baga gammaddan. Jechaan ani afaan Oromootiin barreesse kana inni immoo jalatti Ingiliffaan naa barreessee jira jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha isin galee. Salphumatti haala kanaan waan barbaadan afaan barbaadaniin barreessuu hin dandeessanii afaan barbaadan tokkos dubbifachuu dandeessan. Isin galuu jiraame? Akkasuma jecha afaan biraatiin afaan isin hin biyyanneen isinitti barraa'e tokko barreeffama afaan isin hin biyyanneen isiniif barraa'e tokko yookiin isiniif ergame tokko gara afaan Oromootti deebisanii dubbifachuudhaaf jechuudha. Wanti gochuu qabdan afaan isiniif barraa'e sanii gama harka bitaadhaa keessan isin galee fakkeenyaaf afaan Ingiliffaadhaa dubbifachuu yoo hin biyyanne jecha afaan Ingiliffaatiin barraa'e san afaan Oromootti akka inni isiniif hiiku yoo barbaade jechuudha. Jecha afaan Ingiliffaatiin barraa'e san asirratti peesti gootan koopii godhatanii isin galee.
achi booda jalatti afaan oromootu isinii fiiga jechuudha jechisan isinii fiiga haala sanii salphumatti barreessanii dubbifachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kan raadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa kan raadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dandeetanaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer godhaadhaa barumsa birootti nagooti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.